Magaalaa Adaamaatti baankiin Awwaash sooma Ramadaanaa hoggaa 1446 sababeeffachuun namoota harka qalleeyyii 100 ol ta'aniif deeggarsa taasise. Baankiin Awwaash hojii idileetiin ala kenna tajaajila lammummaatiin akka biyyaatitti hojiilee adda addaa hojjechaa jiraachuunis ibsame. Deeggarsi kennames namoota 100 oliif yoo ta'u tokkoon isaaniif daakuu kiiloogiraama 25, zayita nyaataa leetira 5 fi teemira kiiloogiraama tokko qarshiitti yoo shallagamuu qarshii 500 olitti ni tilmaamama. Hojii gaggeessaan baankii Awwaash kutaa dhalarraa bilisaa obbo Aliyyii Huseenaa sooma Ramadaanaa sababeeffachuun deeggarsa taasisuu fi dabalataanis qarshii 1,000 dabtara herreegaa isaan irratti galii taasisuu ibsan. Sooma Ramadaanaa sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii nama 100f akkuma mul'atu daakuu kiiloogiraama 25, zayita abbaa leetira 5, teemira abbaa kiiloogiraama 1 fi qarshii 1,000 namoota harka qalleeyyii kanaaf herreega isaaniitti baankii keenyatti herreega banuudhaan tokko isaaniitiif qarshii 1,000 kan galchinu ta'a jechuudha. Itti gaafatamaa mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheekh Mahmud Huseen Aamaa deeggarsi baankiin Awwaash taasisaa jiru danuu ta'uu dubbachuun namoonni deeggarsa argatanis deeggaramuu qofa osoo hin taane hojii garaagaraa irratti hirmaachuun of danda'uu qabu jechuun ergaa dabarsan. Baankiin kun deeggarsi inni hawaasa muslimaati godhaa jiru bakkee hedduutti waan guddaadha. Keessattuu bara kana hajji illee wal qabatee baankiin kun dhimma islaamaa mana marii dhimma islaamaa Oromiyaas tahee nuhi akka magaalaatitti illee tahee deeggarsi inni godhaa jiru baay'ee deeggarsa gaariidha. Akkaatama kanaan akka itti fufuu abdii guddaa qabna. Obboleeyyan keenya warra har'aa carraa kana argatanillee inshallah carraan kun gaariidha. Haa ta'u malee ummanni keenya hojjetee kana keessaa bahu of eeggattummaa keessaa bahuu hin barbaanna. Baankiilleen inni kun akkuma jirutti tahee namoota harka qalleeyyii kana bifa adda addaatiin kana keessaa bahanii akka eegasii dalagatanii of jijjiiran godhuuf kanarratti illee asumaanuu yaadachiisa godhuu barbaada. Nuti akka mana mariititti baankii kanaaf ulfinna guddaa fi eegana kabaja guddaa qabna. Haa jabaatanii akkanumatti warra waliin dalagu Rabbi nu haa taasisu jedha. Ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti gaafatamaan baankii Awwaash naannoo Adaamaa obbo Anniisaa Dachaasaa baankiin Awwaash deeggarsa adda addaa hawaasaaf kennaatii jira. Hammas qaamota dhimmi ilaalu wajjin dubbachuun deeggarsaa jalqabneetii jirra. Kunis akka biyyaatitti hanga jimaatatitti itti fufa jechuun ibsan. Namoota harka qalleeyyii ta'an qaama ilaallatu wajjin waliin haasofne erga addaan nuu baasanii daataa erga fudhannee booda akka sagantaa kana gaggeessina. Naannoo keenyatti immoo har'a tokko jennee jalqabne haga jimaataatti itti fufa. Yeroo hundayyuu waggaa darbees waggaatti baankiin Awwaash sababa Ramadaanaa wajjin wal qabsiisee sagantaa adda addaa irratti harka qalleeyyii maddii dhaabbata. Namoonni akkuma kaan nyaatee bulu yookaan sooma isaa hiikkatu harka qalleeyyiinis immoo akka nama biraa hin hafnetti aantummaa nuti uummataaf qabnu gadi fagoo waan ta'eef uummata keenya waan ta'eef uummata sana akka kanatti gargaarsi godhamuun ittis fufa cimnee itti fufnaa kan jedhuun qaba yaada. Namoonni deeggarsa argatanis qaamota isaaniif deeggarsa taasisan galateeffatan. Rabbiin waggaan itti nagayaan nu adeemsisu jedhee galateeffadha. Galatoomaa waan soomni qabu argadha. Waggaatti isin haa deebisu. Nama yoomuu kennatu Rabbi isin haa taasisu. Kan kennitan Rabbiin isin irraa haa taqabbaluu jedha.